Shama harka fuudhee kam jirtu naga keessanii an naga kooti isin jecha har'a immoo deebi'een jira har'a maalin nu dhufte samar akka hin jenne har'allee kaleessa immoo viidiyoo kaleessa komantii keessan baay'ee nama kofachiisa baay'ee nama tola laaleen ture namoonni baay'een samarati jaalallee qabdaa yookaan immoo hiriyaa yookaan abbaa manaa qabdaa kun nu barsiise warroonni jettanii rakkoon qabu walitti barsiisa toleesh rakkoon tokko hin jiru moo baay'ee komantiin keessan baay'ee nama jajjabeessa baay'ee abdii namatti hora kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jecha har'as immoo viidiyoo baay'ee isin affeera viidiyoo baay'ee namatti tolu waan baay'ee nama kofalchiisus waan baay'ee irraa hubatamus isiniin jecha hangan immoo viidiyoocha daawwanne walitti deebinutti turtiin keessan anuma faana haa ta'u isiniin jecha walitti deebina. Ati jalqabe. Deebinee dhufneerra. Achumaan hin hafne maaliif boqonnaa fudhannee jechuudha. Boqonnaa keenya nafa keenyas oo'ifnee jechuudha. Waggaa oo'ifnu immoo Hamlee haaraan dhufne amma. mee kana ibsi gaa haala akkamiiti? Haa ibsinu qaba. Audiensi Amma keenyas addaatiin dhufnee kan isa silaarra adda kan ta'edha. Inni kun tapha biraati badhaasanii qaba. Badhaasni isaa carraan tokko qarshii 100. Qarshii 100. ajaa'iba. Akkan ani immoo abdiin qaba. Inni lammataa kunis tapha biraati kunis carraansa inni tokko Kuni hamaa wayiiti natti fakkaata diimaa Diimaadha ofiifu. ta'ee kuni keelloodha. Diimaan kuni waan jabaadha natti fakkaata. Yen kanaafuu kan kanammoo carraan tokko qarshii 300 qaba. Waaw. Eenyutu moo alaata? 300 anaka. Eenyu ajajaa? Namoota. Gaa amma gaa waan addaatiin dhufne mire. Egaa amma ati jalqabe. Ani jalqabu moo ati jalqabe taane? Jalqabe mee? Mee afachuu Duratti tola nan natti jalqaba. Egaa kuni qarshii 100 nama badhaasisa beek. Tole. Waan ajaa'ibaati kanan deebiftu. Biyya alaa jiraata. Weellisaadha. Baaleetti dhalatee. Qubee qubaansi bitaa fudheessi lixaa jedhe. Eenyunni kana sirriitti naa himu. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Hayilu kitaaba? In arganne. Maaleettee sirbicha? Yeruma tokkicha. Natti maharra deebii natti. Akkas taanaan daftee deebifta hin ta'u. Naan galle kan. Baaleetti dhalatee artistii beekamaadha. Biyya alaa jiraata yeroo tokko biyya kana dhufee deebi'ee jechuun baruma waggaa lamaan kana keessatti dhufeeti biyya kana dhufee deebi'ee biyya alaa jiraata baay'ee artistii baay'ee beekamaadha. Qubeessi bitaa fudheessi lixaa tolee jedhe. Arraafadhaanu sirbicha. Egaa Hirphaa miti. qarshii hin arganne daqiiqaa. Hin beekne naa darbu. Naa darbu. Nyaatamteerta. Naa darbuun hin jiru kanarratti. Kanarratti nyaatamteerta. Naa darbu Hin qaban argan. jedhu nyaatameera jechaadha. Hin jiru kanarratti. Kanaafuu hin Eenyu deebisne dha? deebisuufani. Eh. Umar Suleemaan. Yaa Rabbi. Argadhe egaa. Situ na jala balleessi. Maaliifan balleessi? Weellisaadha. Amma lubbuun hin jiru. Eenyume? Kan lubbuun hin jirre hedduu waan ta'aniif hedduudha. Lubbuun hin jiru hobaa itti gaasa joggaa 4 dura kan du'e. Baay'ee. Nan deebisa. Akkaataa nan itti si ibse kan Nan deebisa. Haayiluu Disaasaati. Akkaataa nan itti ibse inni sirriitti naan ibsine sila. Sirriitti sanuu sirbeen ibse. Amma weellisaa cimaadha kan boqote qofa odoon siin jedheen deebistu turte garuu qaama isaa wannan sitti meef deebiste. Sanuma kaa egaa akkas Haa ta'u. argadheera dhibba nyaadheera. Eeyyeen egaa sirriitti harka naa rukutaame yeroo tokko. Wanni birriitu naan taatu anaa yaada. Ayi. Akka kootitti naa ibsa dara.
Egaa kana waan deebistu natti fakkaatu nama baay'ee dheeraa hojiin isaa hojii gaazexeessummaatiin beekama. Qallaa diimaa kitaaba hedduu barreesseera. Namni kun gaazexeessaa baay'ee beekamaadha. Afaan Oromoo yeroo jalqabu egaa biyya kanatti Itoophiyaa kanarratti afaan Oromoo naa jalqabu nama dursee jalqabeedha. Gaazexeessaa beekamaadha. Isa kana naa deebisi. Amma hojjeta? Amma soorama bahee jira. Soorama bahee jira. Nama baay'ee dheeraa, nama diimaa. Yeroo mataan isaallee arriidha. Kitaaba hedduu barreesseera. Diraamaa illee hedduu barreesseera. Baay'ee nama baay'ee beekamaadha. Kitaaba maqaan na jalaa badii banna. Na yaadachiisme. Hin ta'u kana caalaa ibsuun hin danda'amu. Sa'aatiin hin jira. Sirrittan ibsee kana naa deebise. Lakki kitaaba sin eeru kitaaba bakka barreessaadha. Barreessaa hedduudha. Diraamaa hin barreessaa waa hedduudha. Maqaan na jalaa badii isa dhugaa. Hin ta'u maqaan badee hin ta'u yoo hin dandeenye nyaatamteerta. Naa darbu tun. Hin darbu kunis. Lakki hin ta'u maqaan na jalaa badeen hin deebiin miti. Kanaafuu hin deebisu. Lakki hin deebisu. Baay'ee sirriitti gaazexeessaa beekamaadha. Soorama bahee. Diraamaa hedduus barreesseera. Kitaaba hedduus barreesseera. Eenyu hordofa? Eenyu hordofa? Maqaan na jalaa badee. Hin ta'u guutuu himigaa eenyu isa ta'ee eenyu abalu ta'e ani hin beeku. Eenyu hordofa? Abbaan isaa hordofaadha garuu. Lakki. Hin ta'u. Deebisnaan deebiste. Deebisuu baannaan dhimma keeti maqaa si yaalaa bannaan namni kun si yaalaa bannaan baay'ee. Isaayyaas hordofa? Waa. Daqiiqa nyaatamteerta. Maqaa qabachuu rakkoo qaba kanaaf. Sirriitti. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa nama baay'ee jaalannu nama baay'ee kabajnu baay'ee aartii Oromoo. Maqaan jalaa bannaan nama bareeda wayisiin jechuu nama dheeraa nama beekamaa obbo Isaayyaas baay'ee nama cimaadha. Isaayyaas argatteerta. Gaafii kee dhumaa. Nyaatamte ani amma abbaa dhibbaati. Egaa sana booda immoo egaa kanatti ceena. Isa guddaatti jechuudha. Okay. Kunis weellisaadha. Lubbuun hin jiru. Nama seenaa hojjeteedha. Mee natti beeka. Muuziqaa isaa keessaa mee tokko naa sirbi. Muuziqaa isaa sittin himu. Sittin himnaan sirriitti hin deebistaa garuu seenaa hojjeteera. Seenaa hojjetee seenumaan lubbuun isaa darbeera. Waaw. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Duubatti deemi. Wasanuu Diidoo. Sadaffaa dhabnaan hin dhabu. Carraa hedduudha amma kee baay'ee turte. Kanaafuu ani irraa fadhe malee akka keetii yaalle bara. Eebbisaa Addunyaati. Edaan jiru. Argadde abbaa dhibba lama. Egaa abbaa dhibba lama abbaa dhibba sadiitti dabarra. Kun badhaasa qarshii 300ti. Egaa kana xumurreerra. Kanatti ceenagaa qarshii guddataatuma deeme duwwaarra kaanee egaa namni tokko yeroo daldalus yeroo hojjetus waa namni hundumtuu qixxeen argatu dhugaan sinii hima immoo kanarratti atillee na deeggaruu qabda. Namni baay'een akkuma hojjetetti wal qixxan argatu. Yoo tokko argatu tokko dhaba waan ta'eef eeyyeen kanaafuu ani abbaa dhibba lamaati ishiin kasaarteerti. Kanaafuu carraa ishee yaaltu garuu abdiin kutatinaa tarii argachuu dandeessi waan ta'eef abdii odoon kutatiin amma immoo diima kana garuu sodaadheeraan amma duratti anatu jalqabe ammasumatu jalqaba. Maa ta'u kaame. Har'a guyyaan kun har'a guyyaa kan kooti dhugaa. Okay. Abaaboo Warqinaa, Abbabech Ajjamaa, Immabeet Tolasaa. Sadan keessaa eenyutu siif tokkoffaadha? Dirqama.
Naafin dirqama. Kuni na biraa darbu jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Maaliif ani Deebisuu dandeessa. jarri sadeen anaaf tokko kaakkaman godhare. Tokko filachuun kee dirqama. Miira naa deebii. Abbabach Ajjamaa Abaaboo Warqinaa Mabeet Tolasaa keessa. Achirraa garagaru laata? Ana akkanan sodaanniif. Adaraaga. Adaraaga. Tokkoffaa. Tokkoffaa. Tokkoffaa qofa. Tokkoffaa itti lammaffaatti deemuu hin dandeessu. Tokkoffaa qofa deebisi. Tokkoffaan jedhee baram. Tokkoffaa deebisi. Tokkoffaa. Tokkoffaa deebisuufan. Tokkoffaa si kuffise. Kufe. Kufe. Jara namaan kana baay'een jaaladha. Ifa manaa godha adaraa. Adaraa. Adaraa ani si hundumaa addaan hin baasu. Abbabach kuffise. Fixe. Aannan kuffiste oomin si gaafa. Kanaafuu Abaaboo Warqinaa jechuudha anaaf tokkoffaan. Deebiste kaa. Bagana kuffiste. Carraadha homaa gochuu hin danda'u garuu atis dhiifa manaa godhi. Ani hunda keessanuu wal qixa yaada garuu nama tokko duwwaa filadhuu naan. Gaafitti deebisuun dirqama waan ta'eef. Eeyyee. Amma gaa anis si argadhaaf achu. Kiyyas oduu akkas taate. Yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi. Akkuma hin jedhe ta'a ani bara dhugaan dubbadhe. Taamiraat Kabbadaa, Taammanaa Gonfaa, Jimaa Galataa. Karaa irratti agartee nama lamaan qofa liiftii kennuu dandeesse. Dur makiinaadhaan jechuudha. Makiinallee waan qabdu natti fakkaatu rabbi garuu makiinaa siifaa kennu liiftii koo. Garuu liiftii kennita taanaan adaraa jareen sadeen keessaa karaa irratti argiteerta kam keessaa dhiifta kamiif liiftii kennita nama sadeen kana keessaa. Taamiraat Kabbadaa adaraa naaf kenni adaraa waaqaa. Taamiraat Kabbadaa Taammanaa Gonfaaf Jimaa Galataa. Jimaa Galataa. Konkolaataa waan hin qabneef maaliin hin geggeessa? Egaa dirqama hin qabdaa erga rabbi guyyaa tokko argachuun ni jira dhabuunis hin jira hojii rabbiin beekamu qabdaa konkolaataa qabda jennee fudhanneerra egaa uummanni Oromoo artiistoota Oromooti makiinaa bita artiistoota warra gurguddoo anarraa dabalatee jechuudha adaraa beekadha maaliif Oromoo wal gargaaruu qaba wal cinaa dhaabbachuu qaba yoo akkasitti wal gargaare doktaroota keenya namoota profeesaroota atleetota keenya warri atleetotallee Ameerikaa innaa deeman fidanii dhufu warri artiistotaa kun baay'ee miidhame kanaafu konkolaataa qabaachuu qabda kanaafi qabda akka carraa ta'e kanaafu eenyuuf dursa laattaa jechuudha gaa liiftii keenyuudhaaf kennita. Keessaa filadha. Okay. Ani waan biraan jenne liiftiin jedhee malee waan biraan jenne. Anis waan biraan jenne taa'ama. Eeyyeen. Dubbiin garagarri. Namni gaa waan adda addaatti akka hin hiikne. Ulfaatadha. Jimaa Galataa fi Taamiraat Kabbadaa. Maaliidhaaf Taammanaan miilaan deemuu baay'ee jaallata. Kanaafuu fayyaasaatiif miilaan hin deema hoo konkolaataa moo oofuu danda'u iddoo namni bu'ee sadan keessanuu galtanii natti tolu. Filannoo waan ta'eef. Amma eenyudha? Taammanaan miilaan deemuu baay'ee jaallata. Ani video kiyarratti dafee afaan dubbachaa isiniif kaaha isin immoo viidiyichaa gadhumaa yoo dhaggeeffattan lakkoofsa kiyya jira argachuu dandeessu barreessuu osoo hin ta'in achirratti gisee viidiyoo isin hojjedhu irratti isiniif maxxanseen ture viidiyoo kiyya jala seentanii yoo ilaaltan lakkoofsa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yaadni keessan immoo baay'ee gaariidha baay'ee nama jajjabeessa abdii guddaa namatti horaa. Guddaa galatoomaa irra deddeebi'ee isiniin jecha yeroo biraa keessummaa wayii qabadhee liivii irratti isiniif dhiyaadha. Innis wantuma addunyaa kanarra jirudha malee wanta hin jirre miti.
kanaaf viidiyoo yeroo biraa liiv irratti waa'ee jaalalli maal akka ta'e liiv irratti qabadhee isiniif nama isin affeera. Hangasiif immoo viidicha kiyya kana jala deddeematii ilaalaa lakkoofsa bilbilaatii achirraa hin argattu jedhee yaada. Hangasiif nagaa keessanaaf tura, nagaa keessanaa ta'a. Na hordofuu keessan immoo guddaa galatoomaa isiniin jecha nagaatti. Warri immoo maatii kootti dabalamuu barbaadan koottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Chaawushi nagaa keessa jiraadha.